Erga Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irraa kaasee hamma lakkoofsa 11tti isa jiru nan dubbisa. Akkana jedha. Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa saangoo qabeessa jalatti gad of deebisa. Inni isiniif waan yaadu fi yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataatee dhiisaa. Of qabaa, dammaqaas. Seetanni amajaajii keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsuu barbaade hin naanna'a. Dhiphinni sanyii isa kan keessanii kun obboloota keessa warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraataniif akka dhufu beekaatii warra amantiitti jabaatan ta'a. Seexanaan morma yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyo inni ayyaanni hundinuu biraa argamu inni karaa Kiristoos gara ulfina isaa bara baraatti isin waamee ofii isaatii iddootti isin hin deebisaa, isin hin dhaaba, isin hin jabeessa, hundee keessanis hin cimsa. Aangoon bara baraan isaaf haa ta'u. Ameen jedha. Kadhanna dubbii kana Waaqayyo akka nuuf hiikuuf. Bara hundumaa mootii teessoo keessa ulfina qabeessarra kan jiraattu Waaqayyo abbaa keenya guddifnee baay'inee si galateeffanna. Gaarummaa keetiif eegumsa kee ayyaana kee hundumaatiif galata siin jenna. Maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Harka kee irratti eegamne gargaaramnee yeroo kana argachuu akka dandeenyu kan godhe siidha. Amma akka yeroo kana argachuudhaaf dubbii sagalee kee sirraa dhaga'uudhaaf sirraa barachuudhaaf fuula kee duratti argamnee jirra. Qalbii keenya sammuu keenya bantee dubbii kee kan akka nutti dubbattuuf jaalala kee nuuf haa ta'u. Ayyaanni nuuf haa baay'atu. Innamaan seexanichi sagalee kee kan akka nu hin dhageenyeef qilleensa kana lafa kana qabee kan jiru haalota garaagaraa nu jalaa rukutuu kan barbaadu qilleensa booressuu kan barbaadu yoo jiraate qixa jiruuf iddoo jiru hidhaa bara baraatti kan gale haa ta'u. Nu ijoollee keetti sagalee kee dubbadhu. Iddoo jiraatanii yuutuubii kana hordofanii sagalee kana dhaggeeffachuudhaaf kan jiran jireenya isaanii bitaan mirga isaanii naannee taatee sagalee kee akka isaan hin dhageenye bukkee kan dabarsu dhageetti yaada garaa isaanii kan cufu iddoo jiru bakka jiru maqaa Yesuus Kiristoosiin kan hidhame haa ta'u. Kana waan gooteef si haa galatu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Egaa namoota Waaqayyoo sagalee dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kutaa namarraa dubbiserraatii sagalee Waaqayyoo yeroo nuti walii wajjinii hirmaannu yookaan dhaggeeffannuudha. Mata dureen irratti dubbadhu sagalee Waaqayyoo akkana jedha. Gooftaa duratti gad of deebisii jedha. Jireenya gad of deebisuu gooftaa duratti akka nuyi qabaannu nutti hima. Asuma irraa gaafa ilaaltanii lakkoofsa 6ffaa isaarraa sagalee kan argitu. Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'utti akka ol isin qabutti harka isaa saangoo qabeessa jalatti gad of deebisaa jedha. Waa'ee isa kanaa dubbachuudhaaf harka Waaqayyoo jalatti gad of deebisuun bu'aan inni qabu maal akka ta'e yeroo itti fufnutti walii wajjin ilaalla. Gooftaa duratti gad of deebisuu akka nuyi qabnu yookaas jireenya gad of deebisuu gooftaa fuula duratti akka nuyi qabaannu dubbata. Maaliif jenna yeroo nuyi fuula Waaqayyoo duratti gad of deebifnu eebbi jiru ulfinni jiru maaltu jira akka jedhamuu fi yeroo itti walii wajjin ilaallu jira. Gooftaa duratti gad of deebisuu dadhabuun keenya rakkinoota nutti fidu waan baay'ee qaba. Lafa nuyi yaadnee kaanee yookaas lafa nuyi tilmaamnee kaanee bukkee akka hin geenye nu godha. Kana jechuun maal jechuudha fakkeenyaatiif namni tokko fuula Waaqayyoo dura gaafa jiraataa turu hojii Waaqayyoo ittiin hojjechuu barbaadu yookaas immoo waan Waaqayyoo nama sanaaf gochuudhaaf jedhu akka wanta Waaqayyoo isaaf hin goone humna isaatiin dandeettii isaatiin beekumsa isaatiin godhateetti lakkaa'ata yoo ta'e Waaqayyoo harka gargaarsa isaa yookaan immoo harka isaa tajaajilu sana isarraa deeffata. Gaafa harki Waaqayyoo nurraa deebi'u immoo rakkinatti galla, kiyyootti galla, danqamatti galla, milkaa'insa dhabutti deebinee galla. Gaafa nuyi fuula Waaqayyoo duratti gad of deebifnu jireenyi keenya milkaa'aa ta'a. Yeroo tokko waa'ee gad of deebisuu kana namoonni waan sirriitti isaan hin gallee fi yoo nama dubbisanii gad jedhanii lafa ga'anii qoommaanii fuula Waaqayyoo duratti uffata qulqullina hin qabneef waan uffatanii isa dura dhaabachuudhaaf jireenya gad of deebisuu kana akka mul'isan itti fakkaata. Jireenya gad of deebisuu qabaachuu jechuun garuu seera Waaqayyoo yookaas abboommii Waaqayyoo eeguudhaanii wanta Waaqayyoo namarraa barbaadu sana karaa inni barbaadu sana raawwatanii isa gammachiisuu jechuudha. Gad of deebisuu jechuun fuula Waaqayyoo duratti waan kan biraa miti. Wanta inni jireenya namarraa barbaadu sana, wanta inni qalbii namarraa barbaadu sana raawwatanii isaaf abboomamanii isaaf jiraachuu jechuudha. Gaafa
of malee nama arguu dadhabnudha gaafa nuyi gad of deebisuu dadhabnu. Jireenya keenya malee jireenya nama arguu gaafa nu dadhabnu. Sadarkaa ga'umsa keenya malee ga'umsa nama kan biraa arguu gaafa dadhabnu. Cimina keenya malee cimini nama kan biraa nutti mul'achuu gaafa dadhabu gaafa nuyi gad of deebisuu dadhabnudha. Inni kan biraan waan xinnoodhaan gaafa nu hoo'inudha. Kana jechuun yoo in tajaajila ta'ee wanti xinnoon tokko yoo nu raawwate yoo ka'ee waaqayyoo fayyisuu tokko karaa keenya raawwate yoo ka'ee hafuuraamaan tokko karaa keenya iyye yoo ka'ee kadhannee namaaf deebiin tokko kennan yookaan argame dhuga baatiin tokko argame waan xinnoo kanaan hoo'uudhaanii namoota wajjin tajaajilan duratti illee anatu caala anatu beekaadha malee namni inni kun narra beekanarraa hin caala jennee yeroo nuti yaaduu dadhabnu waan xinnoo tokko yeroo nuti hoo'inu jechuudha. Inni kan biraan gaafa nuyi gorsa jibbinu yaada hangafootaa kana tuffannee gaafa irra dabarree kan godhuwaatu beekaa kan godhuwaatu gaadha gaafa jennudha. Egaa gara ergaa Phexros ammaa dubbatu kanatti gaafa ilaaltanii yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabuu danda'utti akka Waaqayyo saabuu qabeessa jalatti gad of deebisaa jedha. Waaqayyoon lama qabuudhaaf yeroo qaba. Waaqayyo yeroo malee hojjetu waan hojjetu hundumaa yeroo irratti hojjeta. Kanaafiyyuu yeroo ol isin qabu waan qabutti hamma gaafa sanatti harka isaa sana jala turaa jedha. Isayyuu isa aangoo qabeessa jedha. Kutaa kanatti yeroo kan biraan deebi'a. Macaafa seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 7 kaatee hamma 12tti gaafa dhattanii ilaaltanii waa'ee Aggaariin argitu. Iddoo kana boqonnaa 16 lakkoofsa 7 kaaftanii waa'ee seenaa Aggaariin argitu. Aggaarii akkasii macaafa qulqulluu irraa argitan hojjettuu Saaraadha malee masaanuu ishee miti. Yookaas Abrahaamiidhaaf isheen hojjettuudha malee haadha manaa miti. Kan Waaqayyo beeku Saaraaf Abrahaamiin qofa beeka. Aggaariin garuu haadha manaa Abrahaamitti Waaqayyo hin beeku. Kanaafuu Waaqayyo kakuu kan inni gale Abrahaamiif karuma Saaraa mucaa akka inni argatu achumarraan dhalanni itti eebbifamu itti gammadu tokko akka inni argatu itti dubbate. Egaa jireenya dhala namaa Waaqayyotti amanuurra herrega isa biyya lafaatti ka'an Saaraaf Abrahaamiin yeroon isaanii dabalaa umuriin isaanii guddataa gaafa adeemu wanta Waaqayyotti dubbate kana shakkaamamaa gaafa adeeman ishee umuriin ishee irra jiru yeroo sana keessatti da'uu dandeessu Saaraan Aggaariin gara dinqa isheetti dabarsitee Abrahaamii wajjin akka isheen bultu godhe. Inni Abrahaamiif Saaraan yeroo dheeraadhaaf siree tokkorra wajjin rafan wajjin bulan sirna abbaa manaa fi haadha manaa gidduu waan jiru sana hundumaa raawwataa isa Waaqayyo dhaabe sana sirna gaa'ela sana qulqulleesse sana siree tokkorra wajjin bulaa hanguma isaan turan keessatti iyyuu inni isaan eegale barbaadan mucaan argamuu hin dandeenye. Aggaar garuu galgala tokkittii wajjin bulteeni mucaan garaatti ishee hafe. Boqonnaa 16 kana keessatti akkuma mucaan garaatti ishee hafe dadhabbiin beel wanti bakka miirri kaleessa dheengaddaa dubartii garaatti baatu tokkotti dhufu tokko Aggaar irratti mul'achuu jalqabe. Akka durii kaatee waan hojjechuu dandeessu sana hojjechuu dadhabdeetti dur mana miicuun jira, buna danfisuun jira, nyaata hojjechuun jira. Bakka tajaajila barbaachisaa ta'u hundumaayyuu mana sana keessatti kan hojjetu isheedha. Maaliif jennaan hojjettudha waan ta'eef. Garuu gaafa mucaan isheen mucaa godhattee jettu jireenya ishee keessatti wanta argame tokko miira hojjettummaatu ishee keessaa badee miira haadha manummaatu dhufee isheetti gale. Ani Abrahaamiif haadha manaati malee hojjettuu miti. Kanaafiyyuu ani Saaraadhaaf agabaatteedha malee ani hojjettuu ishee miti jechuun miirri kan biraa waan dhufee isheetti galaa deemeefi Saaraadhaaf abboomamuu diddee ulfaanutu jirtu deemuudhaaf yookaan baduudhaaf buutee karaa adeemuu jalqabde. Erga isheen karaa fittee booda ergamaan Waaqayyoo dhaqeetu Aggaarii waame. Aggaariin gaafa waamu gaaffii kana ishee gaafata. Eessaa dhuftee jedhee gaafate. Eessa moo dhaqaa jirtaa jedhe. Jireenya dhala namaa keessaa wantoonni kun lamaan jiraachuun dirqama. Yookaan gaaffiin kun jireenya dhala namaa nama kamitti dhaga'amuun dirqama. Eessaa akka dhufne eessa dhaqaa akka jirru beekuun dirqama. Maaliif jennaan isa gidduu kana namni hundinuu beeka lafa amma jiru. Haala amma keessa jiru nama hundumtuu beeka. Fakkeenyaatiif guyyaa har'aa waan keessa jirtan bara kana keessa waggaa kana keessa waan keessa jirtan beektu. Garuu isa bara dhaloota keessanii isa kaleessa keessa dabarsitanii dhuftan baay'ee dagattaniitu. Gara fuuldura keessanii eessatti akka deemaa jirtan dhaloonni baay'een irraanfataniiru. Waaqayyo karaa ergamaa isaatii Aggaariin kan gaafate gaaffii ciccimaa kun lamaan gaafata. Eessaa dhufte eessa moo dhaqaa jirta? Kan isheen harkaa dhufte harka giiftii ishee Saaraa jalaa baatee dhufte. Lafa dhaqaa jirtu garuu hin beektu. Iddoo dhaqaa jirtu garuu himachuu hin dandeessu. Calluma jettee deemuutti jirti malee, calluma jettee socho'uutti jirti malee, calluma jettee karaa qabattee deemuutti jirti malee itti galuumsa hin qabu yookaan immoo iddoo tuqaa lafa geessee qabattu hin qabdu. Waan ilaaltee adeemaa jirtu hin qabdu. Jireenyis Aggaarii
jireenya dhalootaa irraa fakkaata. Jireenya amantootaa irraa fakkaata. Innis maa inni hojjettan lafa kaleessa keessaa dhufan jallina haa ta'u, cubbuu haa ta'u, qajeelina haa ta'u, waan kaleessa keessaa dhufan hamma ta'e ni yaadatu. Garuu lafatti adeemaa jiran dhaloonni beekan muraasa. Amantoonni keenya namoonni beekan muraasa. Xiyyeeffannoo amantoonni Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amananii duukaa buutuu isaa ta'aniif xiyyeeffannoon isaa xiyyeeffannoo jireenya bara baraati. Waa'ee mootummaa Waaqayyooti. Dhaloota kana baay'ee isaa hoo gaafatte isa faarfatu, isa lallabu, isa raaju, isa geggeessu, jaarta waldaa paasterii lubu nama kam yoo gaafatte taargettiin poontiin isaanii inni jalqabaa jireenya bara baraa akka ta'e yookaas immoo sana ilaalanii akka deemaa jiran yeroo itti namoota hundumaa keessaa dagatame ta'e natti mul'ata. Sababni isaa maaliif hojjettanii namni daandii ittiin jireenya bara baraatti adeemaa jiru sanarra jira jechuudhaaf hojii qajeelaa barbaachisu hojjeta akka hin jirre waan argaa jirruuf waan hubataa jirruufi lafa dhaqaa jiru dhaloonni kun hin beeku. Ergamaan kun garuu kan inni gaafate eessaa dhufte eessammoo dhaqaa jirta. Aggaar garuu harka Saaraa jala akka isheen baatu, akka isheen dhufaa jirtu, akka isheen baqataa jirtu, akka isheen deemaa jirtu gaafatti himte deebii akkuma ishee jala tureetti jedhe. Deebii akkuma ishee jala turee jedhe. Iddoo kanatti ergamaan Waaqayyoo achi deebii akka ishee jala turee jedhe. Ergaa Phexros duraa boqonnaa 5:6 immoo harka Waaqayyoo jala turaa hamma gaafa guyyaansaa yeroonsaa ga'e ol isin qabuu danda'utti jedhe. Aggaaris harka Saaraa jala turte gaafa guyyaa isheetii achi jalaa ba'uu akka isheen dandeessu Waaqayyootu dubbata. Seera uumamaa boqonnaa 21 teessan ilaaltan guyyaan isheen harka Saaraa jalaa ittiin baatu waan dhiyaateef Abrahaam qalqallootti bishaan naqee galaa ishee nyaattu mucichis nyaatu inneefi mucichas gattiittii ishee irra yookaan dugda ishee irra kaa'eefi geggeesse jedha. Guyyaa isheen itti baatu, guyyaa isheen itti gadhiifamtu ta'eefi mul'atee jechuudha. Jireenya nama kamii keessaa wanti kun lamaan yeroo kamitti dhibuu hin qabu. Eessaa akka dhufteef eessa dhaqaa akka jirtu wallaaluun sirra hin jiru jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 16 lakkoofsa 9 irraa kaaftanii immoo gaafa si ilaaltan deebii giiftii keetiif gadi jedheetu isa lammaffaa immoo gad of deebisiiti harka ishee jala jiraadhu. Isa jalqabaa deebii giiftii makeetiif gadi Saaraadhaaf deebii gadi jedhe inni lammaffaa irratti garuu harkuma giiftii keetii jala dhaqee buli jedhe. Achuma jala jiraadhu jedhe. Namni fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisuudhaan namni fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisuu tokkoffaa nama karaa fagoo adeemaa jiru. Yookaas nama mul'ata karaa fagoo qabudha namni akka Waaqayyoo jalatti gad of deebisu. Isa duraan mootota boqonnaa 19 lakkoofsa 7 irraa kaasa dhaqaa ilaala. Namni jireenya karaa fagoon fuula isaa dura jiru nama harka Waaqayyoo jalatti gad of deebisudha. Nama yeroo hundumaa fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisudha. Jireenya isaatiin nama fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisu. Adeemsa isaatiin nama fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisu. Wanti fedhiinsa nama miila Waaqayyoo jalatti gad of deebisu. Eliyaas yeroo hundumaa nama fuula Waaqayyoo duratti gad of deebisudha. Nama kadhataati. Nama jireenya isaa gadi qabu, gadi qabee fuula Waaqayyoo duratti argamu. Gaaf tokko garuu hojii gurguddaa fuula Waaqayyoo duratti hojjete. Warra mana qulqullummaa, warra saba Waaqayyoo balleessaa jiran kanarratti illee hirmichaa gurguddaa fudhate. Inaaffaa jajjabaan laphee isaa keessa waan jiruuf hojiiwwan ulfina qabeessa qabu, hojii Waaqayyootti gammadu gurguddaa hojjete. Guyyaa tokko keessaa gaaf tokko garuu dubartii maqaan ishee Elsaabeet jedhamtu yaada sodaachisu, yaada mogolee nama buusu gaafa isheen isatti amte namni Waaqayyoo kun namoota jajjaboota meeqa ulfina Waaqayyoo balleessan kan ajjeese, kan kaase, kan miidhe gaaf tokko garuu dubbii ishee dubbatte sodaateetu baduudhaaf ka'e. Erga takka adeemee booda muka akka dhannalchaa jala taa'ee Waaqayyoon kadhata. Ani abboota korra hin wayyu na ajjeesi. Duun filadha duuna wayya jedhe. Waaqayyoon immoo waan ati fuula isaa duratti hojjette ni beeka waan ta'eef waan Eliyaas gaaficha fuula Waaqayyoo duratti hojjete Waaqayyoon qabbaneesse, Waaqayyoon garaa ciibsee, Waaqayyoo waan beekuuf yeroo Eliyaas du'a kadhataa jiru ergamaa nyaataa fudhatee gara isaa dhaqutti ajaje. Ameen. Ergamaa nyaata baatee gara isaa dhaqu. Isanni ittiin jabaatee du'a jalaa ba'u. Isanni ittiin jabaatee waan isa sodaachisaa jiru kana ittiin jalaa ba'u kanatu isatti erge. Ergamaan kun biqillee barbaadaa bidda irraa tolfame kana fuudheetu bishaan cogge keessaa fuudhee dhaqee geessee rurrukutee ture dammaqsee kaasee ture ka'ee nyaadhu ittiin jedhe. Innis ka'ee nyaate jedhe. Si'a lammaffaa ammas ergamaa Waaqayyoo rurrukutee dammaqsee ka'ee nyaadhu dhuge ittiin jedhe. Erga inni ka'ee nyaatee dhuge gurra ittiin Waaqayyoon dhaga'u erga qabaatee boodatu karaa fagootu si dura jira.
itti fufi adeemitti jedhe. Karaa fagootu si dura jira itti fufi adeemitti jedhe. Maa inni karaan fagoon isarra jiru mandira Waaqayyoo keessatti Iliyaasiin eegaa jirutu jira. Dirree ulfinaa Waaqayyoo Iliyaasiin keessatti eegaa jirutu jira. Hamma tulluu siidha Waaqayyootti hin dhaabatin jedhe. Namni gaafa nyaata afuuraa Waaqayyo harkaa fuudhee nyaatu gurrattiin biyya lafaa dhaga'uu hin qabu. Gurrattiin seexana dhaga'uu hin qabu. Gurrattiin jalloota dhaga'uu hin qabu. Laphee ittiin waan hamaa fudhatu hin qabu. Qalbiinsaa yeroo hundumaa taargeentiinsaa yeroo hundumaa gurrisaa gara isa eegaa jiru isa barbaadaa jiru ilaalaa. Seenaa kanarratti waan guyyaa tokko dubbisirraan isinitti hima. Seenaan loltu tokko yeroo tokko waan argee dubbisirraa yookaas dhuga baatiin argeerraa yeroo isinitti himu loltu tokkotu milkaa'insa gurguddaa milkaa'eeti badhaasa jajjabaa mana isaa keessaa qaba. Yookaas madaaliyaa gurguddaa mana isaa keessaa qaba. Loltuun akka isaatii dhaqeetu baay'ee dinqisiifatee baay'ee raajeffatee akkamittiin milkoofte. Madaaliyaan kun akkamittiin sii kenname. Akkamittiin badhaasi jajjabaa kun mana kee keessa dhufe. Mee tooftaatti milkoofte kana irratti mijennaan akka gootu jedheenna akkaataan itti milkaa'e kana sittan himaa dursa waan sitti hin hojjettaa jennaan waan kamiyyuu natti midhaan raawwadhaa jedhe. Bishaan burcuqqootti buusee guutee itti kenneetu lafa dheeraa fuula isaa dura jiru itti agarsiisee tulluu gamaa sana dhaqeetii itti naanna'e bishaan kana qabadhuuti utuu bishaanni kun irraa dhangala'ee utuu bishaanni kun hoobishee irraan cobee deebistee fiddee yoo dhufte hiika badhaasa mana koo keessa jiru kana hunduma isaa sittan hima jedheetu hiiktime jedha. Tole jedhee namichis bishaan harkaa fudhateetu adeemsa karaa isaatii jalqabee dhaqee tulluu sanatti naanna'ee bishaan isaa sana qabatee utuu irraan dhangala'ee deebi'ee dhufeetu mana jeneraalichaatti ol galee ilaa kunooti jedhee kaa'e. Jeneraalichi baay'ee dinqisiifatee raajeffatee akkamittiin lafa dheeraa hamma kana godhu bishaanni kun utuu irraan dhangala'ee baattee dhufte tulluu kanatti naannoftee akkamittiin qabattee dhufte jennaan taargettiin koo inni guddaan qalbiin koo waa'ee badhaasa kanarra jira waan ta'eef badhaasa kana fudhachuutu yeroo hundumaa yaada koo keessa waan jiruuf akkuma isin natti himtan ani ija koo bishaan kanarraa hin buqqifanne gara bishaan kanaa ilaalaatan adeemsa koo itti fufe. Kanaafuu dhaqee tullichatti akkuma isin jettan naanna'een adeemee dhufe jennaan nama meeshaa hidhatee meeshaa baatee sinaayiperii baatee harka mirgaarra dhaabatu si ajjeesuuf alaammatee jiru hin agarre jennaan hin agarre jedhe. Nama harka bitaarra meeshaawwan dishkaa baatee dhaabatu si balleessuudhaaf dhaabatu hin argine jedhe hin argine jedhe. Bineensa nama nyaatu iddoo akkasirra dhaabatu hin argine jedhe hin argine jedhe. Wanta baay'ee kaasee fi hin argine hin argine. Maaliif jennaan xiyyeeffannoon koo inni guddaan ani bishaanni kun akka hin dhangalaanne seeraan qabee dhaqee fidee waan isin natti himtan kana akkaataa itti badhaafamuu kootii sana arguun barbaadee jira. Hawwiin koo badhaasa kanaadha waan ta'eef jennaan dinqisiifate eeyyee amma kanaan booda ati badhaafamuu dandeesseetta. Yoo badhaafamuu barbaadde akkuma bishaan ammaatii baattee ajaja ammaa kana raawwatte hojii kee cimaa ta'uudhaaf bita keessa mirga keessa hin ilaalin. Wanta si naanna'ee jiru isa si balleessuudhaaf sitti maggan hundumaa ilaaltee hin sodaatin. Yeroo hundumaa xiyyeeffannoon kee hojii keessiifa ta'u ati immoo hin badhaafamta jedheetu jeneraalli suni jeneraala Hiriyaasaa yookaan gwaddanyaasaa sana gorsee jedhama. Maaliif akkana hundumaa isinii kaase yookaan ergaa kootu dhimma kana keessa nagalcha. Eliyaas erga nyaata sana nyaatee wanti bitaa mirga isaarra jiru wanti baay'een jiraachuu mala. Oduun nama yaaddeessu nama sodaachisu wanti baay'een jiraachuu mala. Nyaati Waaqayyo biraa isaa dhufe san garuu gara galma Waaqayyootti isa geesse. Homaa tokko naggeeffanne. Yeroo hundumaa iddoo Waaqayyo jiru sana gahuudhaaf waan xiyyeeffannoon adeemaa jiruuf halkan 40 guyyaa 40 adeemsa karaa isaatti fufee adeemee jira. Namni fuula Waaqayyo duratti gaafa gad jedhu karaa fagootu fuula isaa dura jira. Galma guddaatu fuula isaa dura jira. Waaqayyo kana hundumaa keenyaaf raawwatu. Inni lammaffaan nama ija afuuraa irraa argamu. Namni fuula Waaqayyo duratti gad of deebisu nama ija afuuraa irraa argamu. Waldaa kiristaanaa keessa taa'uuf ija afuuraa namarraa argamu tokko miti. Lallabuuf ija afuuraa namarraa argamu tokko miti. Hojiiwwan afuuraa hojjechuudhaaf, dinqiiwwan jajjabaa hojjechuudhaaf, waan dhaloonni baay'een ajabitti jedhan hojjechuudhaaf iji hojii afuuraa namarraa argamu tokko miti. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22-26 yoo dhatte ilaaltan ija hojii afuuraa wantoota kana fakkaatan dubbatu. Ija hojii afuuraa inni Phaawulos warra Galaatiyaatti dubbatu jaalala jedhu, gammachuudha jedhu, nagaadha jedhu, amanamummaadha jedhu, obsa jedhu, garraamummaadha jedhu, of dhowwuudha jedhu. Isaan torbanuun kun ija hojii afuuraa akka isaan ta'an dubbatama. Ijiiwwan hojiin afuuraa kun
eenyurraa argama kan jedhu warra fuula waaqayyoo duratti gad of deebisan qofarraa argama. Tarii nama tajaajilurraa barbaaddee ija hojii afuraa torban kana dhabuu dandeessu. Namoota nama jibbaa tajaajilan baay'eetu jira waan ta'eef. Nama utuu jaalalan qabaatiin waan xinnoo irratti hiriyoota isaanii nannaa dhabaa. Mana isaanii jibbaa jireenya isaanii namoota baay'eetiin jireenya isaanii jibbaan guutamaa kan dhaabatan namoota baay'ee argitu. Biiroo kee keessaa namoota afuura jibbaan guutaman nama baay'ee arguu dandeessa. Gurmoo faarfattootaa keessaa iddoowwan garaa garaatti namoota afuura jibbaan guutaman nama baay'ee arguu dandeessa. Isaan kun garuu maqaan isaanii kiristaanota. Yesuus Kiristoosiin beekanii fudhataniiru. Sirna irbaata qulqulluu akka seera waldaa isaaniitti raawwatu. Faarfannaa keessa jiru, lallaba keessa jiru, jaarsolii waldaa keessa jiraachuu danda'u. Garuu iji hojii afuuraa kun isarraa mul'atu. Gammachuudha jedhu. Nagaadha jedhu. Namooti jireenyumti isaanii nagaa hin qabne jiru. Nagaa kan hin jaallanne jiru. Biyyi kun yoo nagaa taate kan hin jaallanne xinnoo miti. Waldaan kiristaanaa yoo nagaa taate kan hin jaallanne xinnoo miti. Mandarri magaalli maatii yoo nagaa taate kan hin jaallanne xinnoo miti. Madda dubbii ta'aa kan deeman. Sababni isaa iji hojii afuuraatu jireenya isaanii irra jiru. Fuula waaqayyoo duratti gad of deebisuu danda'an jireenya isaanii jechuudha. Inni sadaffaan nama jireenya qajeelaa jiraatu. Namni fuula waaqayyoo duratti gad of deebisu. Jireenya qajeelaa nama jiraatu. Maal jechuudha jireenya qajeelaa? Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa tokko amma sadii tolattan ilaaltan seenaa jireenya Iyyoobiin argitu. Yeroo baay'eetti jireenya nama qajeelaatti qormaatatu baay'ata. Lolatutti baay'ata. Ari'atamatutti baay'ata. Wanta baay'eetti gufuu adda addaatutti baay'ata. Iyyoobii nama miti kan isaaf dhugaa ba'e. Obboleessa miti kan isaaf dhugaa ba'e. Haadha manaa miti kan isaaf dhugaa ba'e. Tajaajilaa tokko miti kan isaaf dhugaa ba'e. Waaqayyootu teessoo isaarraa dhugaa ba'eef nama qajeelaa ta'uusaa. Nama qajeelaa ta'uusaa waaqayyootu isaaf dhugaa ba'e. Inni kun nama qajeelaadha jedhe. Jallinni irra kan hin jiru. Wanti kan biraa yaada isaa keessa kan hin jiru. Nama qajeelaa. Nama akka yaada waaqayyootti jiraatu. Nama akka seera waaqayyootti jiraatu. Nama akka karoora waaqayyootti jiraatu. Nama akkasii ta'uusaa waaqayyootu isaaf dhugaa ba'e. Waaqayyo waa'ee jireenya nama kanaa wantoota gurguddaa afur dhugaa ba'e. Tokko nama yaada qajeelaa qabuudha jedha. Bara kana keessa namni dhibee nama yaada qajeelaa qabu. Namni jiru nama yaada qajeelaa qabutu hin jiru. Amantoonni jiru nama yaada qajeelaa qabutu hin jiru. Tajaajiltoonni jiru namoota yaada qajeelaa qabantu hin jiru. Hojjetaan jiru nama yaada qajeelaa qabutu hin jiru. Naggaatonni jiru nama yaada qajeelaa qabutu muraasa. Ilaa dhaggeeffatus tanima. Bara Iyyoob waaqayyo waa'ee Iyyoobii dhugaa ba'u kana keessa namoonni akkuma bara har'a kana lafa kana guutanii jiru. Garuu dhaloota yaada qajeelaa qabantu hin jiran. Waaqayyo dhaloota kana keessa Iyyoobiin argeetu Iyyoobii nama yaada qajeelaa qabuudha jedha. Yaada qajeelaatu jireenya isaa keessa jira. Dubbii qajeelaa namooti qaban xinnoo miti. Yaada qajeelaa namoonni qaban garuu baay'ee muraasa. Bifa qajeelaa namoonni qaban lakkoofsa qaban. Yaada qajeelaa kan qaban garuu baay'ee xiqqoodha. Sigalee ilaalcha qajeelaa namoonni qaban baay'ee xiqqoodha. Bifti isaanii, adeemsi isaanii jiru miti qajeelaa kan ta'u. Isaan kan namoonni barumsaan qajeelfachuu danda'u. Dibannaa kosmootiksii akka adda addaatiin fuula isaaniis kana gara qajeelummaatti fidachuu danda'u. Barnoota garaa garaan adeemsa isaanii moodeliin jedhanii jiru miti qajeelchachuu danda'u. Garuu yaada qajeelaa nama qabu barbaadama. Bakkee kana kan bareechatu namni baay'een jira. Jireenya isa keessaa isa miidhagaa keessaa nama qabu barbaadama. Yeroo hundumaa wanta dubbachuu jaalladhu keessaa inni guddaan isa kanaa. Bakkee keenya nuyi namaaf keessi keenya muka waaqayyooti. Kana jechuun maal jechuudha? Namni bakkee keenya kana ilaalee itti gammada. Uffata nuyi uffannu ilaalee itti gammada. Dibata nuyi dibannu kana ilaalee itti gammada. Boca dhanna keenya kana, qirsi dhanna keenya kana ilaalee itti gammada. Waaqayyo garuu keessa garaa keenyaa ilaalee gammada. Haaleelee keenya isa bakkee kana miti kan waaqayyo ilaalee gammadu. Namummaa keenya isa keessaa yaada nuyi qabnu, yaada qajeelaa nuyi qabnu ilaalee itti gammada waaqayyo. Kanaafuu yeroo hundumaa keessa keenya waaqayyoof qajeelaa gochuudha. Bakkee keenya immoo namaaf akka inni gaarii ta'u hojjechuudha. Inni lammaffaan nama waaqayyoon sodaatudha jedha. Nama waaqayyoon sodaatudha. Waaqayyoon nama sodaatu akkamittiin beekna kan jedhuuf nama abboommii waaqayyoo seeraan raawwatu. Akka yaada waaqayyootti nama jiraatu. Nama karaa waaqayyoo irra deddeebi'u. Nama wanta waaqayyoo jibbe jibbu. Nama wanta waaqayyoo jaallate jaallatu nama waaqayyoon sodaatu. Waan waaqayyoo jaallate nama jaallatu. Waan waaqayyoo jibbe nama jibbutu nama waaqayyoon sodaatu. Isin galeera. Inni sadaffaan nama hamaa irraa goruudha jedha. Wanta hamaa irraa gora. Ittiin namaatu yaada hamaa. Yaada hamaatti waliin galu. Karoora hamaatti waliin galu. Wantoota jallaa ta'anitti tole jedhetti waliin galu. Irraa gora jedha. Isa arfaffaa nama guddaadha jedha. Waaqayyoo tokko jedha nama guddaadha jedha. Meenuyi nama taniitiin nama guddaadha jedha. Tokko nama barumsa barateen jechuudha. Nama qabeenya qabuun.
nama posiishinii guddaa tokko irra jiru, nama umuriinsaa ol ka'een nu wantoota kana ilaallee ulaagaa keenya dabaluu nama guddaadha jira. Waaqayyo garuu jireenya inni jiraatu ilaalee Iyyoob nama guddaadha jira. Gooftaa duratti qabxii kana dubbanneen dura dhaaba. Gooftaa duratti maal gochuu qabna? Tokkoffaa jireenya galuuf deebisuu qabaachuu qabna fuula gooftaa duratti. Wanta nuyi gochuu qabnu fuula gooftaa duratti jireenya galuuf deebisuu qabaachuu. Yaaqoobiin boqonnaa 4 lakkoofsa 10, Maatewos boqonnaa 23 lakkoofsa 12. Namni oluuf qabu gadi hin deebifamu, namni galuuf deebisus ol hin qabama jedhee. Agartuu warra oluuf qaban Waaqayyotu gadi isaan deebisa jedha. Warra galuuf deebisan immoo Waaqayyotu ol qaba jedha. Filannoon keessa kamiidha? Yoo oluuf qabda ta'e Waaqayyotu akka ati gad deebitu si godha. Yoo ati galuuf qabda fuula isaa duratti ta'e immoo akka ati ol qabamtu Waaqayyotu si godha. Gaaf tokko bartootatu gaaffii kana gaafata bartoota. Eenyutu caala nu keessaa? Eenyutu nu keessaa nama guddaadha? Eenyu namatti yeroo hundumaa dinqisiifattu jedhanii nama guddaa ta'udha nu keessaa namni caalu jedhanii gaafatanii namni hundinuyyuu jireenya anummaatu baay'ata mini addunyaa kanarra. Anaatu baay'ata. Namni dhuga baatee mataa isaatii qaba malee dhuga baatee namaan qabu mini ana wayyaatu baay'ata. Yaada bartootaa keessa yaada maan akka galee gooftaan gaafa arge mucaa daa'ima tokko fuudhee lafaa fuudheetu nama akka mucaa kanaatti galuuf deebisitu isin keessaa akkasiidha. Akka mucaa ta'uun hin ulfaatu, oluuf qabuun baay'ee salphata garuu namaaf. Amala mucaa ta'anii galuuf qabuun baay'ee salphata, baay'ee ulfaata. Jireenya nama guddaa fakkaatan oluuf qabuun garuu nama hundumaa baay'ee salphata. Kanaafiyyuu nama akka kanaatti galuuf deebisuudha jedha. Warra galuuf qaban Waaqayyotu ol qaba waanta ta'eef. Ol jechuu barbaadda taanaan galuuf deebisuun kee dirqama. Ol jechuu barbaadda taanaan, mul'achuu barbaadda taanaan dursitee galuuf deebisuun dirqama ta'a. Maaliif jennaan tulluu gamaa tokko dhaquudhaaf dachaa yookaan muummee laga garaa qaxxaamuruun dirqama keedha waanta ta'eef. Tulluu gamaatti ol baatee mul'achuudhaaf adda tulluu gamaa gubbaarra dhaabachuudhaaf dachaa nama dhossu laganaa keessa darbuun kee dirqama waanta ta'eef. Bor namoonni gaara guddaa gamaa sana irratti si arguudhaaf, eebba guddaa gamaa sana irratti si arguudhaaf, beekamtii guddaa gamaa sana irratti si arguudhaaf, tajaajila guddaa gamaa sana irratti si arguudhaaf dachaa dhokannaa laganaa, dachaa dhokannaa si fuullee jiru sana keessatti yeroo xiqqoo turuun dirqama waanta ta'eef. Yeroo itti laganatti galuuf deebiftu Waaqayyoo gamatti ol baasee si mul'isa. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kun ta'eera. Namoonni jireenya oluuf qaban yeroo Waaqayyoo dagatu, yeroo Waaqayyoo nama dagachiisa. Saduraa Phexros boqonnaa 5 irratti yeroo isaa yommuu ga'u waliin isin qaba jira. Namoonni ariifatanii har'a mul'achuu barbaadu. Har'aan akkas ta'uu qaba jiru. Har'aan iddoo sana ga'uu qaba jiru. Har'aan bakka kana ga'uu qaba jiru. Kanaafuu yeroo Waaqayyoo eeguun barbaadamu. Luqaasiin boqonnaa tokko irra gaafa dhattee ilaalta waa'ee luba Sakkaariyaas hin agartu. Yeroo inni itti mucaa godhachuu barbaade erga fixee booda yeroo itti mucaa godhachuu hin barbaanne dhaqee bira ga'eera. Ergamaan Waaqayyoo garuu iddoo aarsaarra dhaabatee isa eegeetu kadhannaa kee Waaqayyoo sii dhaga'eera jedhe. Sa'aatii sanatti kadhannaa sanarra hin jiru mucaa godhachuu dhiisee bira darbeera. Kanaafuu shakkiin ammamitti dhufee gale. Wanti Waaqayyo dubbate kun amma ta'utti harramni kee didaa ta'u jedhe. Harramni isaa kan dubbanne godhe. Haa ta'u amma gaafa mucichi dhalatu har'a Zakkaariyaas dubbachuu hin dandeenye. Mucichi dhalate maqaa mucicha moggaasuu irratti namoonni wal waamanii rakkachuu gaafa jalqaban biriinaa fidaa jedhe maqaa isaa Yohaannis jedhee isa gaafa Waaqayyo isatti mee gaafa moggaasu harramni isaa badamee jira. Dhaloonni yeroo Waaqayyo eeguu dadhaba gaafa harka Waaqayyo jala hin jirre yeroo Waaqayyo beekee hin eegu. Sababa kanaan waldaa kiristaanaa keessatti har'a isaaf kakatamee gadi ba'ee arguu barbaada. Har'a Waaqayyo isatti dubbate gadi ba'ee gurra isaa keessaa isa qabu sana ija isaatti arguu barbaada. Waan har'a dhaga'e kana bor dhaqee harka isaa keessatti qabachuu barbaada. Sanbata guddaa waldaa keessatti dhaga'ee dafnoo hammachuudhaaf ka'a. Sanbata guddaa waldaa keessatti dhaga'ee roobii hammachuudhaaf ka'a. Kamisa hammachuudhaaf ka'a. Jimaata hammachuudhaaf ka'a. Garuu Waaqayyo yeroo isaatti waan jedhe sana raawwachuudhaaf harka Waaqayyo jala turu. Harka Waaqayyo jalatti galuuf deebisu yeroo Waaqayyo eegu nama gaafata. Meeqan keenyatu yeroo Waaqayyo eeguu dadhabe kan biyya lafaatti dacha'utti jiru. Meeqan namaatu sababa yeroo Waaqayyo eeguu dadhabeef gaa'ila diiguutti jiru. Tarii gaa'ila godhattanii abbaa manaa haadha manaatii yoona dhala dhabdanii kan jirtan. Sababa dhala dhabdanii jirtaniif haadha manaa kootu dhala dhabee jedhee abbaa manaa meeqatu yoona haadha manaa isaa hiikee nama dhala naa godhachuu dandeessuun fuudha jedhe. Yoona garuu kakuutu isin gidduu jira. Mucaan isinii kenna jedhee Waaqayyo isinii kakateera. Haadha manaa meeqatu yoona abbaa manaa isheetiin ani darbee nama kan biraatti yeroo jettee yoona nama meeqatu mana murtii dhaabatee gaa'ila meeqatu diigamee jirata. Waaqayyo garuu siin kenna siin jedhee sii kakateera.
Waaqayyo sii kennuufis yoona waadaa sii galeera ta'a. Yeroo waaqayyo eeguu dadhabu namoota baay'eetu yeroo waaqayyo eeguu dadhabu. Sababni isaa akka waaqayyo jala waan hin jirreef. Namoonni akka waaqayyo jala hin jirre beekan yeroo waaqayyo hin eegan. Namoota meeqatu yoona waaqayyotu guddina sii kennatti jennaan isa waaqayyo guddina sii kennatti jedhe eeguu dadhabee gubboo laatee yoona hojii mootummaa galuudhaaf nama meeqatu yaalaa jira. Karaa kan biraa ammoo yoona qabamuudhaaf nama meeqatu yookaas immoo hidhamee mana hidhaa keessa nama meeqatu jira. Yeroo waaqayyo eeguu dadhabu waan harka waaqayyo jala hin jirreef nama taasisa. Dhaloonni harka waaqayyo jala jira yeroo waaqayyo eeguu beeku. Inni lammaffaan harka waaqayyo jala nama baasa dhaloonni harka waaqayyo jala hin jirre. Yookaan jireenyi gad of deebisuu namoota hin qabne harka waaqayyo jala akka ba'an nama godha. Nama ariifachiisa. Sadaffaa ija malee nama hambisa. Wanta yaadamaniif sana bira utuu hin gahin nama hambisa. Isa lammaffaan isinitti mee kutaa jalqabaa kanarraa asirratti xumuruudhaaf deemna. Inni lammaffaan dammaqaa ta'uu qabna. Gooftaa duratti inni lammaffaan dammaqaa ta'uu qabna. Jireenya dammaqaa qabaachuu qabna. Isa duraa Tasaloniqee boqonnaa 5:6. Jireenya gooftaa duratti dammaqaa. Obboleessa obboleettii koo waan asitti hin sirriitti na qalbeeffamu. Waaqayyo ergaa kana sitti dubbachuutti jira. Gooftaa duratti jireenya dammaqaa qabaachuu. Wanta waaqayyo sirraa barbaadu yeroo hundumaa akkati jireenya dammaqaa qabaattu barbaada. Egaa gooftaa hin dammaqnaa of hin qabnas malee akka warra kaan irraa hin dhiibna jira. Hin dammaqnaa. Gooftaa egaa hin dammaqnaa. Ofis immoo hin qabna. Akka warra kaan immoo rafuu dhiibna jira. Nama dinqisiisa. Sagalee kana gaafa dubbisu baay'ee na ajaa'iba. Maaliif sagaleen kun akka kanatti dubbata Phaawulos warra Tasaloniqeetti yoo jettan ilaaltanii bara itti warri mana waaqayyoo keessa jiraniif warri gooftaatti amananii fi warri biyya lafaa wal caaluu dadhabanidha. Barreessuunis akka bara keenyaarraati. Waa'ee dhufaatii gooftaa kana yaadachuutti jiran. Waa'ee mootummaa waaqayyoo yaadachuutti jiran. Kanaafiyyuu akkana jedhe isa jalqabaa irratti hin dammaqnaa kottaa jira. Namni dammaqu maal akka godhu beeka, waan hojjetu beeka. Eessa akka jiru beeka, eessatti akka deemaa jiru beeka. Waan raawwatu beeka, waan dubbatu beeka namni dammaqe. Namni riba keessa jiru waan dubbatu hin beeku. Lammaffaa waan hojjetu hin beeku. Waan raawwatu hin beeku. Eessa akka jiru hin beeku. Waan uffataa jiru hin beeku. Namni riba keessa jiru. Kanaafuu Phaawulos akkana jedha kottaa hin dammaqnaa jedha. Ofis immoo hin qabnaa jedha. Namni riba keessa jiru jireenya of qabu hin beeku. Manaa of gochuu hin beeku. Jireenya manaa of manaa gochuu yookaas jireenya of geggeessummaa isaa kana keessa hin jiru. Sammuu isaa kana kontirool gochuu hin danda'u. Irriba keessa kan jiru. Kanaaf akkana jedha. Ergamaan Phaawulos kun akkana jedha. Kottaa of qabnaa jedha. Akka warra kaanii raftuu ta'uu hin dhiibna. Waaqayyo hafuura hirribaa isinirraa. Isa duraa Phexrosiin boqonnaa 5:8 irraas akkana jedha. Boqonnaa 5:8 irraa akkana jedha. Of qaba dammaqas seexanni amajaajiin keessan akka leencii yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsuu barbaade hin naanna'a jedha. Of qaba dammaqas seexanni amajaajiin keessan akka leencii yeroo beela'u nama liqimsuu barbaade isin naanna'in aada jedha. Warri jireenya gooftaa duratti gad of deebisuu qaban warra kennan hafuura jireenya isaaniitti ijaarame. Leenci kun hafuura hamaa seexan isa bobaa waaqayyoo jalaa dhaloota baay'ee gadi baafachuu barbaada. Isin naannee aadaa jedha. Isin naannee barooda jedha. Isin naannee juuta jedha. Warra akka waaqayyoo jala jiranii haboo isaaniitti dubbachuu hin qabu. Haboo isaan nyaachuu hin qabu. Haboo isaaniitti gurguruu garuu qabu. Warra harka isaa jala jiran, warra bobaa isaa jala jiran kan. Warra fuula isaa duratti gad of deebisan kan. Si lola malee si mo'uudhaaf haboo qabu. Si ari'ata malee si qaqqabuudhaaf mirga qabu. Si loluudhaaf haboo qaba mirga qabu. Garuu sin injifatu. Maaliif fuula waaqayyoo duratti gad of deebifte waan jirtuuf. Waan gooftaatti amantee fi hin beeloftu, hin dheebottu, hin dhukkubsattu siin jechuu miti. Rakkinoonni sun hundumtuu biyya lafaatii jira. Garuu hin injifatamtu. Fuula waaqayyoo duratti gad jettee waan jirtuuf. Bobaa waaqayyoo saamuu qabeessa jala waan jirtuuf. Harka waaqayyoo humna qabeessa jala waan jirtuuf. Harka sana jalaa si baafachuudhaaf aangoo qabu. Nama dammaqaa wanta kana sadantu isa golgee jira. Nama dammaqaa wanta kana sadantu isa golgee jira. Amantii, jaalala, abdii. Saduraa Tasaloniqee boqonnaa 5:8 irraa argattu. Waan kana sadantu isa golgee jira nama dammaqee jiru. Amantiitu isa golgee jira. Jaalalatu isa golgee jira. Abdiitu isa golgee jira. Namni dammaqe kan jedhu kutaa lammaffaa yeroo itti alitti fufna. Waaqayyo sagalee dhageenya hunduma isaa nuuf eebbisu. Obboloota gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma jedhe dhufuudhaaf milikiita bara dhumaa sana hunduma mallattoo isaa nutti agarsiisutti ga'eera. Egaa dammaqaa mootummaa waaqayyoo warra dammaqaniitti
dhiyaateera. Kanan isinitti dubbadhu kana. Ana obboleessi keessan Guddataa Magarsaa kanan irraa tajaajilu Waldaa Dhuga Baatu Kiristoos magaalaa Gimbii keessaan tajaajila. Waaqayyo baay'ee jireenya keessan eebbisu. Fagoo dhiyoo teessanii kan dhaggeeffattan biyya alaa biyya keessa teessanii sagalee kana hirmaataa kan jirtan yeroo hundumaa dubbii Waaqayyo kana akka isin biraan geenyuuf kan isin tumsanuu gochuu qabdan yuutuubii chaanaalii keenyaa kana sheer gochuudhaan maatii keessan biraan akka keessan jaalala gooftaan isin gaafanna. Akkasuma namoonni maatii keenya hin taane sabiskiraayib godhaatii nu daawwadhaa isiniin jenna. Viidiyoo keenya banaatii ilaalaa. Sagalee Waaqayyo kanatti eebbifamaa isiniin jenna. Waaqayyo baay'ee jireenya keessan hundumaa eebbisu. Ollituuf gadi ba'uun keessan hundumaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Ana obboleessi keessan sagalee Waaqayyoo akkasitti yeroo yerootti qabaddaa akkam fuula keessan duratti argamuuf Waaqayyoon cimsaa naa kadhadhaa. Yeroo kana viidiyoo waraabuudhaan kaameraa qabadde kan wajjin jiru obboleessa keenya Saamiidha. Saamis Waaqayyo jireenya isaa haa eebbisu. Gooftaan hundumaa keessan eebbisu. Namoonni yaada qabdan koomentii jalatti yaada keessan nu godhaa nu barreessaa isiniin jenna. Nu jajjabeessaa. Gooftaan baay'ee isin haa eebbisu.